tokkummaan qabsaa'ota Oromoo maaliif barbaachisaa kan jedhu irratti waan gabaabduudhaan hojjechuu barbaadaa jechuudha. Qabsaa'ota Oromoo fi tokkummaa qabsaa'ota Oromoo fi tokkummaa hawaasaa gidduu immoo garaagarummaa maalii jira akkamiin laalla kan ammoo ka jedhu. Tokkummaan kan nu barbaachisuu fi gabaabaa piraaktikaalii gaafa biyya keenya dhabnee mootummaa alagaa jalatti kufnu tokko tokkoon nu cabse diinni keenya. Isa tokko cabsee isa cabse sana isa kaan irra duulchisee akka kanaan gara beelaan cabsee biyya keenya kunuunfatee jechuudha. Akkitti nu bulches haga danda'u uummata Oromoo qoodee akka inni tokkummaa hin qabaanne gurmuu akka inni ijaaran hoggana akka inni hin qabaanne gochuudhaan yeroo dheeraadhaaf nu bulchuu danda'ee jechuudha. Sanarra dabalee akka nuyi ofitti qaanfanne eenyummaa keenya xiqqeessee tuffiidhaan nu salphisuudhaan uummata seenaan qabu uummata aadaan qabu ka aadaa booda tafaa akka nummaan mataan keenya eenyummaa keenyatti qaanfanne akka kanatti nu bulchaa ture jechuudha. Kana nuyi jireenya keenya keessatti irra geenye namni keenya haga eenyummaa isaa jijjiirutti maqaa fi eenyummaa isaa jijjiiree nama biraa ta'ee akka haga jiraachuu danda'u ture jechuudha. Kun uummanni kamiyyuu akka kanatti yeroo dheeraa turuu hin danda'u. Ka keessaa fincilu, ka keessaa dammamu inuma jiraata. Bara nu bulchaa turan kana hundaa'u yeroo adda addaatti bakka adda addaatti fincilaadha as ga'ee jechuudha. Akka nama tokko tokkotti gurmuudhaanis sirna cunqursaa sana irratti fincilaadha as ga'ee jechuudha. Dhumarratti akeeka politikaa fudhatee as ba'uu gaafa gahu keessattuu gariin keenya ni yaadanna bara jalqabaa qabsoon Oromoo mataa ol qabachuu jalqabu namoonni of jijjiiranii eenyummaa isaaniillee jijjiiranii of dhoksanii jiraachuu barbaadan nama hedduutu nu dhiyeessaa ture. Jarri kun balaadhaan deemu jara sana dhiyeessaa jedhanii walitti himaniitu nu dhokachaa turanii jechuudha. Har'a bakka sana hin jiru gaarummaan isaa. Uummanni keenya dammaqee eenyummaa isaa beekee eenyummaan isaas ka eenyuu gadi hin taane. Uummanni kun uummata kamiyyuu gadi akka hin taane seenaa boonsaa aadaa bareedaa akka qabus mirkaneeffatee addunyaafis mirkaneessee jira jechuudha. Kaafuun biyya ofii irratti mirga guutuu qabaachuu akka uummata kamittuu biyya ofii irratti mirga guutuu qabaatee nama guutuu ta'ee jiraachuu gabaa uummatoota addunyaa mooraa uummatoota addunyaa akka uummata kamittuu wal qixxummaadhaan dhaabbachuu danda'u. Kana gochuuf ammoo wal gurmeessinee waliin dhaabbannee socho'uu qabsaa'uu qabna. Gurmuun qabsoo ka barbaachisuuf gurmuun humna yoo mata mataadhaan kara garagaraatti sochoone humna sana waliif fidee gurmeessee wanti humna godhu diina keenyarra akka aanu akka injifan mirga keenya deeffan biyya keenya ijaarran ta'uu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf qabsaa'ota Oromoo dhugaatti bilisummaa mirga uummata isaaniitiif qabsaa'u garaagarummaa fedhe gidduu isaanii yoo jiraate diina sana irratti fuula deeffachuu waliin dhaabbachuu danda'u qooda murteessaa qabaachuu. Gara kaaniin ammoo yoo gurmuu qabaanne diina ofirraa tiksuus dura dhaabbachuus dandeenya. Yoo gurmuu qabsaa'otaa keessa garaagarummaan jiraate rakkinni jiraate ammoo karaan diinnis itti nama seena. Nu seenee nu jeequu danda'us karaan tokko karaa sanaa jechuudha. Kanaaf karaa diinni ittiin nu seenuu danda'u cufachuun qooda murteessaa qaba. Humni
karaa biraatiin ammoo yeroo gurmuun keenya laaffatu gartuu garagaraatti wal qoodnee sochoonu irra guddaa amma seenaanuma keenya yeroo gabaabduu darbe keessaa wagaa agarretti irra guddaa humna keenya guddaa qabeenya beekumsa ka fixu wal dura dhaabbachuu humnatti wal dura dhaabbannu sana diina dura watti dhaabbanne irree keenya dachaa godhaa jechuudha. Walirratti qabsoo gochuudhaan iyyuu humna keenya fifna daranuu gurmuu keenya laaffisaa ummata keenya abdii kutachiisaa deemnaa jechuudha. Lammaffaa seenaa qabsoo keenyaa waggoota keessattuu haga bara 1992 ulaalle sana duras qabsoo keenya keessa rakkoo ni ture jechuudha. Haa ta'u ammoo rakkoo jiru sana dhawaataan injifachaa irra aanaa qabsoo jabeessaa as ga'ee jiru. Kun immoo gara tokko laafinni qabsoon laaffachuun seenaa qabsoo biraa keessatti akka agarreetti wal afaan nama deebisuu ni jira. Yeroo qabsoon laaf hamleen namaas ni cabaa laafina qabsoos walirratti facuutti qabuun kun hundinuu laafina irraa dhufaa jechuudha. Gartuulee maqaa poolitikaa maqaa Oromootiin socho'an haadha jiran yoo ilaalle tokkoon isaanii cimanii qabsoo Oromoo bakka tokkoon ga'uu yoo danda'an filatamaa. Kanaaf tokkummaan qabsaa'ota gidduu mirga keenya sana deebifachuudhaaf hamlee uummata keenya deebisanii kaasuudhaaf qooda guddaa qaba. Haga dandeenyu humnoonni mirga Oromootiif qabsoofna jedhamu kun hundinuu humna isaanii walitti qindeessanii gurmuu Oromoo jabeessanii jaarmaa haaromsanii yeroo jedhu akkuma kanaan dura deemuu hin dandeenye. Haalaa fi yeroo wajjin deemuu danda'uu qaba. Humnoota poolitikaa maqaa Oromoo himatanii deemanis uummanni ala jiru kun tifoozoo ta'ee tokko tokko jala yaa'ee walitti wal diddaa wal dhabbii wal mufii isaan gidduu jiru afarsuurra walii wajjin dhaabbatee akka jarri tokkummaa isaanii cimsanii of fuulduran oofan irratti dhiibbaa gochuu qaba jechuudha. Uummanni kamiyyuu garagarummaa xixiqqaa ni qaba. Addunyaa kana hunda yoo ilaalle wanti uummanni amantii garagaraa, gosa garagaraa, naannoo garagaraa itti dhalachuun eenyummaanis sadarkaa garagaraa qabaachuun waan Oromoo irratti dhalate namni hundi ni qaba. Murteessaan wanti waliin qabnutu jira. Biyyummaa sabummaadha waliin qabnaa. Sanarra dhaabbanneetu mirga keenya falman bakka sanatti tokkummaa qabnaa jechuudha. Kanaaf garagarummaa xixiqqaan gidduu jiru salphifne dhiphifne uummata yeroo gabaabaa keessatti hiree isaa biyya ofii keessatti deebi'ee mirga isaa guutuu gonfatu haa godhu. Waan dhaggeeffatanii ulfaadhaa fayyada. Guddi argamu baay'ee gammachiisa. Guddiin jedhamtee isinitti dheeressu inshaallah yaadni naa kenname iddeetu qabsoo bilisummaa keessatti argamaa ture isaatti fakkaata.
ilaalcha adda addaatu jira moo maalii kan dhugee kan naaffisee kaayoo keenya caaluu kan dhoorge maalii kachi gahuu hanqisee yaada jedhu odoota adda bilisummaa Oromootii fi cimina isaan dubbanne humnoota adda bilisummaa Oromoo uuman irraa hin qabu barbaada amma tokko yaadni akkamii akka ture saduraa fi lafa dhalatus humnoota sadiin gabaabsuuf humnoota magaalaa keessa ijaaraman akka waldaa Maccaa fi Tuulamaa kan dur keessatti gumaaniin tokko isa kana namoota gita adda addaa keessa ture qotee bulaa irraa qabee hamma sadarkaa olaanaatti hojjetaa mootummaatii fi tujjaarota beektota adda addaa yaadnis baay'ee ture akkuma gita adda addaa keessaa bahe yaada garaagaraa akkuma amma dubbachaa jiru bilisummaa barbaadan jira warra wahuma wal gargaarsaa jireenya Oromoo jijjiiruuf of gargaaranii mootummaan isa akka gargaarsufaa qabsaa'uuf kan barbaadeetu jira barnootaa ijaaruu kiliinika tolchuu waan kana fakkaatu harki tokko immoo isaan keessaa warra bilisummatti amanu humni lammaffaa kan jiru gaafas humnoota qabsoo hidhannoo irra turan humnoonni qabsoo hidhannoo irra turan kun bakka lafa garaagaraa keessa socho'anii gariin isaanii cunqursuma naannoo isaanii jiru ofirraa buqqisuu kun ammoo wahuma sabaa hojjechuuf garuu sadarkaan isaanitti ibsan gabaabaadha. Sadaffaan humnoota magaalaa keessatti hin deebi'ammaas humna dargaggoo sochii bartoota tokkummaa bartoota Itoophiyaa keessatti cimaa dhufe baay'ee polotikaa ammayyaa jala deemuutti itti ijaarus sochii bartoota Itoophiyaa keessatti qooda guddaa qabu humna dargaggooti humna bartootaati yaada maalchuunfaa kan of keessaa qabu akka itti ijaaramus wanni hojjetus polotikaan warri sun oofus mirga dimokiraasii mirga hiree murannaa uummatootaa fa'aa waan kana fakkaatu waan yeroo san ture 60 fa'aa keessa humnoota sadiin kanaa jira ka dhaloota adda bilisummaa Oromoo dura ture akkuma boodaas mul'atetti yaadni garaagaraa ture gaafa sanis bilisummatti amanee jira Itoophiyaa jijjiiruu sirna dimokiraasii argamsiisuu warraaqsota addunyaa kan biraatti wajji wal gargaaranii haala ofiillee ka biyyattiillee jijjiirama addunyaa keessattis qooda fudhachuu warra barbaadanii ture. Kana keessaa maddee jechuuf adda bilisummaa Oromoo yaadni garaagaraa ture. Garuu yaada qabsootii yaada dimokiraasiitii kuni sooroma agarsiisaa sooroma yaadaa gita adda addaa keessaa bahee warri qabsaa'u suni muuxannoo adda addaa qaba polotikaa sirni ittiin socho'us kan adda addaati yaada sooramaa kana keessaa maddee jechuufi adda bilisummaa Oromoo. Warri suni gaafa adda bilisummaa Oromoo tolchu ka murnoota garaagaraa keessaa dhufe kuni baay'ee isaanii muuxannoo qabaasan akkasuma fidanii dhufan. Wanni immoo irra waliin galan qabsoo bilisummaa Oromoo of dura tarkaanfachiisu mirga Oromootiif falmu mirga dimokiraasii kan addunyaa keessattis deemaa jiru Itoophiyaa keessatti bakka biraattis deemaa jiru itti gumaachuu mirga Oromoo raggaasisuu Oromiyaa argamsiisuutu kan isaan irra walii galan hundeedhaan kan yaadni immoo yoo keessa bal'inaan laallee ka Itoophiyaa jijjiiruu jirus biyya Oromoo walaba ijaaruu jirus hundinuu ture jechuuf waan haaraa miti. Kuni akkamitti furamaa qabsoo dimokiraasiitii gaaffii jirutu ka'a. Kan irra walii galan ka hundee tokko warri adda bilisummaa Oromoo jaares
isaan dura tures isaantu murteessaa miti uummataatu murteessaa hin qabsoofnaa fi mirga uummataa kan argamsiisuu fi mirgi sun ammoo akka itti mirkanaa'u qabsoon bilisummaa gaafa bakka kana geesse uummanni keenya hiree isaa fudhachuun self determination mirga hiree murannaa karaa sagalee uummataatiin maali seeraanis isaatu barbaachisa fudhatamaadha. Achi gahuufi uummata keenyaatu mirga kana qabaa jalqaba gaafa Itoophiyaa keessatti dabalamnu injifatamnee cabneeti humnaan cabnee amma immoo mirga keenya deeffannee hiree keenya murteeffannaadha. Mirgi sun ammoo kanaanii karaa referendamiitiin hojiirra ooluu danda'a uummata keenya achiin geenyaadha. Kana karra walii galame yaadni garaagaraa jira namni kan kokkoonuu godhu gaaffii sobuukaa kan hin yaadadhu warra Itoophiyaa dimokiraasessuu deemuu fi warra bilisummaa Oromiyaatti amanuutu wal dura dhaabbachaa jira. Kuni ani akka argutti rakkoonatti tahee rakkoo guddoo ta'etti mul'anne ture. Maaliif hojjenni addi bilisummaa Oromoo front jaarmaa uummata bal'aa kanaati. Namootaatu waan isaan gita adda addaa keessaa dhufee itti makame ka akeekaa siyaasaa akka kominizimii qabullee maarchistoonnis jiru kun jira warri amantii hordofu jira hundumaa keessa jira akka amma jaallan haasawanis bitoota adda addaa keessa nama hunda keessa jira. Egaa kana hunda waliin qabatee kan deemu ilaalchi siyaasaa adda addaa hangi tokko keessa jiraachuun dhibdee guddoo ta'e natti mul'anne ture. Qabsoo raayis na hambifnee miseensota hedduus hin hambifne. Kuni qabsoo guddoo miidhagseehu garuu yoo miidhee jiraate warra seenaa qoratutu hegeree gargar baasa. Warri seenaa qoratu yoo baalaanshiitii jedhe baalaanshiitii siyaasaa waan qabsoon Oromoo hangam har'aa hojjettee argamsiiftee fi dhibdee isii mudatte keessaa yoo kuni rakkoo fidee ta'e seenaatu gargar baasa. Hangammaa garuu if dura deemaa jirti qabsoon. Oromiyaan durii turre lafa adda bilisummaa Oromoo dhalattuu fi yaadni kun lafa kaa'amu afaan Oromootiin hojjetamaan turre har'a wanni dubbannu waan biraati. Gaafa adda bilisummaa Oromoo dhalate wanni ture gara biraati. Amma bakka keenya irraa kan dubbachuu qabnu warri immoo kanaan mallee kookoo walitti godhu qabsaa'ota Oromoo ta'ee ajaa'ibatti ta'an akka kiyyetti mudannoo mana kiyyaa irraa dubbatu. Maaliif hojjettanii gaafammaa mootummaa keessa ture adda bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaa keessa ture warra dura dhaabbate maaliifi adda bilisummaa Oromoo kana keessa seenee walabummaa barbaanne karaan kun nun baasu kajee lakkoofsaan baay'ee xiqqaa warra sadiin takka waliin dhabe akka nama tokko ilmaan hin galateeffadhe irra turan dubbisanii hanga xiqqaa har'a kan rakkisaa jiru jedhasanii miti. Warra gaafas waan kana keessatti qooda fudhate faatu maaliif garaagarummaa yaadatu nu rakkisee jedhu. Inni kun baay'isee na dhibaa kana faarratti akka namni yeroo dabarsine gochuu barbaachisa. Kanummaa immoo maaliif hojjettanii gaafammaa mootummaa keessa ture adda bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaa keessa ture warra dura dhaabbate maaliifi adda bilisummaa Oromoo kana keessa seenee walabummaa barbaanne karaan kun nun baasu kajee lakkoofsaan baay'ee xiqqaa warra sadiin takka waliin dhabe akka nama tokko ilmaan hin galateeffadhe irra turan dubbisanii hanga xiqqaa har'a kan rakkisaa jiru jedhasanii miti. Warra gaafas waan kana keessatti qooda fudhate faatu maaliif garaagarummaa yaadatu nu rakkisee jedhu. Inni kun baay'isee na dhibaa kana faarratti akka namni yeroo dabarsine gochuu barbaachisa. Kanummaa immoo kanarratti falmaan yeroo irratti dabarsinu eegaa mootummaan alagaa tafalmaa jiru tafalmaatis ture irraas falmuuf daran itti qophoofna jennu mirga hiree murannaa fudhattee hojiirraa si godhachiin malee heera isiirra barreessitee lafa keesse
kana irratti yeroo balleessine gareen keenya hin barbaachisu wanni kanaati yoo agarru amma warri Itoophiyaa keessatti qabsoo bilisummaa Oromoo murtoofti jee mootummaa keessaas ni jira sirna jiru keessatti hojjechaa ni jiru. Addi bilisummaa Oromoo murnoota isaa adda addaatis qabatee sanirraa ala jiru. Lachuu huma argamsiisaa jiran kan mootummaa keessa jirus ka seera jiru hin hojjannatee rakkate. Addi bilisummaa Oromoonis mala dhabe. Gaafa immoo gufuun baay'atti walafoo deebi'u jira kan machallanis jaalladha. Ififoon rakkisaa jiru. Haala kana keessa jirra. Yaadaan gara ta'uutu nu miidhee kanaatu sochiin dhoorgee jechuun suni falmaa yaada gabaabaa irratti hundooftee natti fakkaata. Kan wal gaafachuu qabnu har'a akkuma kaleessa bilisummaa uummata keenyaatiif mala wal gaafachuu mala dha'uu mootummaan irra jirtu akka jaalala adda addaa ibsan haala addaa keessa jirti gargaarsiisii kan dur caalaa bal'aadha. Warri sirna isiitiin hojjenna jees rakkate kaala jiruuf rakkate ififuu dhibdee biraa lixaa jira. Kana keessaa bahuu qabna qaanyii keessa jirra. Humna jabeeffachuu qabna ifaara'amsuu qabna. Akkitti ifaara'amsan akka hedduudha tokko karaa artistoonni jalqaban kana kun babal'achuu qaba. Jaarmaawwanni uummataa ka akka kanaa heddummachuu qaba. Ogummaan ijaaramu haala adda addaatiin ijaaramu. Hangami jala deemee hubadhutti biyya keessas haaluma jiru san keessatti humnoonni garaagaraa gifni uummata hawaasa keenyaa garaagaraa ijaaramee akka socho'uu danda'u jira. Akkitti waliin dhaabbatan wanni hojjetan illee kan wal mari'atan hedduu jira. Karaan jalqabdan kuni karaa gaariidhaa itti jabaadhaa jechuu barbaada. Babal'achuu qaba. Humnoota Oromoo qofaa miti humnoota uummatoota biraa olloota keenyaa wajjinis walhidhachuutu irra jira. Kanaan ammoo itti wal jajjabeessinu ifaara'umsi nu barbaachisa. Jaarmayni siyaasaa tokko akkasumatti uummata tokko waan ta'eef hiriirsee deemaa jechuun hin danda'amtu. Qabeenya isaa humna namaatii fi humna qabeenya Oromoo akkamittiin deebisee hojii qabsoo kanarra oolcha jedhee itti yaalutu irra jira. Dura humni isaa bakka tokko deemuu qaba. Hojii jalqabdan tanaa babal'achuu qabdi. Wanni isin gootan guddoo nuuf jajjabeessa. Karaarra jirra itti fufuun jira. Ka qophoofnu immoo mootummaa amma jirtu laaffisuu kuffisuu qofaa miti. Wanni cimuu qabna jennuuf wanni rakkoo hangammaan mudatte irra aanne uf dura deemuu qabna jennuuf mootummaan itti aantu biyya san keessatti tajaajilamtu ta'u Oromoo quban qabne addi bilisummaa Oromoo quban qabne akka hin taane ta mirga Oromootis akka taatu uf jabeessuu qabna kanallee dagachuu irra jiru. So qabsoon reefu jalqabdii haa jabaannu rakkoo amma jirtu irra aanuu qofaa miti tatti aantu murteessitoota olaanaa keessaa humni Oromoo tokko ta'uu qaba. Salfii duraatti lakkaa'amuu qaba jennee haa hidhannoo teenya jabeeffannu barsiisa leenjisa siyaasaa akkanumatti wal taana jechuu miti barsiisnis ni barbaachisa. Jaarmaa siyaasaa keessatti barsiisa leenjisa wal qopheessitu barbaachisa. Humna biyya keessa jirtu immoo dagachuu qabu. Isa ormaa jirra ammayee ka biyya ormaa jiru sagalee hedduu dhageessuu danda'a. Garuu gargaarsa ta'uu san beeknee humna biyya keessa jirtu cimsuutti haa fuulleeffannu waan dhageeffatan galatooma. Haasaan dhumate waan silaa jechuu barbaade hunda jedhanii fidhan yeroo keessanis fiduu kana caalaa fiduu ni barbaade. Waan gaggabaabduu tokkoteetiin kan duraa anis akkuma maxaan jedhee
waldaa artistoota Oromoo fi hogganoota hawaasaa jaarmiyoota hawaasaa har'a asirratti argamtanii dhaamsa ifaa dabarsitan galata qabu. Galata qabdanii gurmuun Oromoo kan inni ijaaramu inni hin sochoone isa akkas lafarraa achi ol ijaaramaa dhufe akka manaa isa kanatu jabaadha. Isa namni 2, 3, 4, 5 murtii wayiitiin yookaan labsa wayiitiin ijaaru osoo hin taane isa nuti gandatti gurmuu keenya jabeessinee gandi immoo hamma araddaatti deemee hamma guutummaa biyyaatti gaafa deemnu tokkummaan hin sochoone kan eenyullee bakka isa sochoosuu hin dandeenye kan dhufu gaafa sana argama. Har'a mana kana keessatti sun jalqabame kana akka nama tokkottis akka gurmuuttis bakka jirtan hundaa galaana taanee yaanee walitti dabalamnee galaana gabrummaa biyya keenya irraa haqee dhabamsiisu akka taanu na'u. Yaada lammaffaa ani itti dabalachuu barbaadu waa'ee hiree murteeffannaa. Hiree murteeffannaa saba tokkoo yoo hiree murteeffannaa ilmaan isaanii tokko duran argamin kasabaan argamu. Yoo nuti ofii keenya hiree keenya hin murteeffatin haalli kun nuuf hin malu, ana kanaaf hin malu, wala na fakkaatuufis hin malu. Anaaf akka nama tokkootti kanaaf malu kabajaa, nama na fakkaatuufis kabajaatu malu. Jennee gaafa murteessine hiree murteeffannaa sabichaan argama. Yoo sana gochuu baannee sababa ittiin iddee dhufe hundaa jedhaa miliqu yoo waa bade nuti keessa hin jiru. Yoo waa tole immoo fuuldura baanee anatu argamsiise sana carraaqna yoo ta'e wal jibuun seenaa qabsoo keenyaa keessatti lafa itti fufu. Kanaaf mataa keenyatti hiree keenyaa murteeffannu, alaan dhaluu haa dhaabnu, tarkaanfii haa fudhannu, daba haa morminu, bakka itti argame hundatti daba haa morminu, dhaaba keenya keessatti, dhaaba an keessa jiru keessatti dabi hojjetamaa jira yoo ta'e afaan osoo gadi hin qabanne haasa'uu dubbachuu danda'uu qabna. Hiree keenya murteeffachuu qabna akka miseensaa. Eegan gaaffii hiree murteeffannaa kaase iddeen keenya dhama'iinsa koloneeffatuu nutti uume keessaa madda. Iddeen bu'uuraa koloneeffatamuun immoo maali? Koloneeffataan daangaa biyya keetii tarkaanfateetu biyya keessee dura daangaa isaaf isin gidduu jiru kaasa. Inni ol seenee abbaa biyyaa ta'eetu si abbaa biyyummaa isa. Daangaa duraan siif isa adda baasu eega dhabamsiisee booddee daangaa si adda baasu fidee ijaaruutti gadhaa lafarratti. Daangaa inni lafarratti inni tolchu salphaadhaa. Daangaa sana immoo sammuu keenya keessatti tolchuu jalqaba. Yoo daangaa inni sammuu keenya keessatti tolchu sana of keessaa baafnee hin ganne bilisoomuu seessallee hin geenye, bilisoomuus hin dandeenye. Qabsoon bilisummaa daangaa deebisuudhaan jalqaba. Dura daangaa lafaa amma taatee kuusaa ta'uu baatus sana booddee daangaawwan hafan mul'isuu jalqaba. Daangaa saba Oromootii fi alagaa adda baasu. Bara koloneeffataman hundaa sun laaffatee ture dhabameetu. Gaafa daangaa Oromooti nama Oromoo hin ta'in adda baasu lafa keenya waan tokkoon dura qaba. Hariiroo Oromoo keessatti qabnu ayinaadhaan hariiroo Oromoo alatti qabnurraa adda ta'uu qaba. Falammii Oromoo keessatti geggeessinu
mormii namoota Oromoo hin ta'in wajjin goonurraa ayinaadhaan adda ta'uu qaba. Yoo akkaataan itti Oromoo biraa wajjin mormiin falmiin akkuma nyaaphaa wajjinis diinaa wajjinis falmiin yoo ka wal fakkaatu ta'e daangaa sana deebinee balleessaa jiru. Daangaa eenyummaa adda baasu isa kana irratti hojjechuu barbaachisa. Isa kanas dura akka nama tokko itti aansee akka gurmuutti. Eega waa gurmuu dhufe immoo waan dhaabaa takkaasa. Miseensa dhaaba tokkootii fi namoota miseensa dhaaba sanaa hin ta'in gidduu hariiroon jiru ayinaadhaan garagara ta'uu qaba. Wanti miseensi wal gidduu taasisu wanti miseensi namoota miseensa hin ta'in waliin qooddatu ayinaadhaan garagara ta'uu qaba. Yoo waliin laaqame dhaaba keessaa fi dhaaba ala maal akka jiru wal alama. Diigamatti deema. Diinnis nama seenuudhaaf karaa bana. Akka diinaas dhaaba keessatti barbaannee arginee adda baafannee of keessaa qaliilessuu dadhabna. Inni kun barbaachisaadha. Dhaabuma keessatti immoo daangaan hoogganaa fi hoogganamaa adda baasu beekamuu qaba. Falmiin hooggana keessatti deemuu fi hoogganaa alatti deemu bifisa adda ta'uu qaba. Yoo wal fakkaate kunis yoo walitti banaa ta'e dhaaba jabeessuu dadhaba. Qabsoo jabeessuu dadhaba. Harki alagaanne akka nama seenee nama booressuu carraaqan. Isa kanarra jabaatanii hojjechuu barbaachisa. Kan biraa haga ammaa afaan Ingiliziitiin fayyadamaa reactive nationalismitti gaggeessaa jiru. Waan oomishaan jedhetti isaan yoo isaan kana jedhan kana godhu yoo isaan kana jedhan kan waan akkasii godhu isaan kana gochaa jiru mee nuti moo kana haa goonu isaan gurmuu gochuuf nu waaman hin dhaqamuudhaan nuti gurmuu haa waamuu hin jiru. Reactive nationalism irraa proactive nationalism haa jijjiiramuu jiru. Yoo sana goonu qabsoon bakka amma irra jirurraa socho'u. Gaafa socho'uu jalqabe hamileen kabamuu jalqabe. Tokkummaan keenyas haala irra abdachiisaa irratti gadhaabbachuu qabna. Isa kana irratti haa hojjennu har'a asitti argamu baay'een gammadaa. Duraan shakkiin qaban ture hafuullee qajeelee misooma. Eega dhufe garuu baay'een gammadee galata guddaa qabdan. Galata guddaa qabdan walgahii kana qindeessitan warri bakka jaarnoota hawaasaa taatanii asitti argamtan galata qabdan. Isin warri dhuftan hundi galata qabdan. Dhaamsi asii fuutanii galtan yaa Oromoo hiree kee murteeffadhu dura kanuma tokko tokkooti. Alaan dhabuu haa dhaabnu. Wal hamachuu haa dhaabnu. Wal hamachuudha waa hojjechuun hojii keenya haa ta'u. Hojiin hafee eenyumaan itti oole haa isaan kana nuti boo kan haa goonu isaanitti jira. Hojii taataanuu galatoomaa waan na dhaggeeffataniif.